Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaafaa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa tamsaasa keenya torban dabarsine keessaa gabaasa isa duraa filanneen jalqabna. Jiraattonni godina Baalee Bahaa sababaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaalee 5 godina Baalee Bahaa keessa jiraniif godina biroo keessaas aanaaleen 5 hongee kanaan daran miidhamuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawit jalqaba torban dabarsinee gabaasa nu erge keessaati. Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina Baalee akkasumas kan Baalee Bahaa jiranitti ganna 3 darbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina Baaleetti qofaa aanoleen 6 Baalee Bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullahi Aliyyi jiraataa aanaa madda walaabuuti. Honge waggaa 3 jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaanii lubbuu uumama keessa jira malee nama hin jirrechuu dandeenya. Akka madda walaabuu ganda bubbee kanarratti abbootiin namni dur itti hidhatan beektaa hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkateetiin jira. Keessa ammoo isinuu wanni garaa nama nyaatu daa'imman beektaa abbootiin harka qalleeyyii bira cabsaniitiin ta'isiitiin beektaa bira mara dhahatanii haadha fi ilmaan kun walitti dacha'aniitiin beektaa yeroo hundumaa beektaa waan garaa nama nyaata akka ganda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loon diinsi mallaqa siinshaa 200 qabu amma 10,000 qabu siin jedhee siin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beektaa kaduu yoo ati fakkeenyaaf hin qaltaati lubbuu murtu dhiigan ba'anii beektaa. Kanaaf honge waggaa 3 kun waa baay'eetiin miidhaa ture ammoo isin beektaa dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanani honge kana. Obbo Abdullaahiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu. Dhuguma yoo dubbanne ji'a Ramadaana jechuun fakkeenyaaf 9 kaatee hiraabbatta. Hiraaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanan fakkeenyaaf keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maaliif yoo hiraaba gaarii hin hiraabbatin beektaa wanta akka namni ol ka'ee wanta qabachuu hin danda'u. Dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hiraabaa jedhee lafaa ol ka'e daabboo akka namni beektaa guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma Ramadaana kanaan wal qabsiiseetiin beektaa garaan uummata keenya akkuma jiru ta'ee beektaa akkuma lubbuun hin duune beektaa akkuma namni gaggabeetiin beektaa isillee irratti nafne uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiru keessa jiru hin qabne siin jechuu barbaadeet. Obbo Abdullaahiin dhiyeessi gargaarsaa waggoota 3 darbe tures gahaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageen Kabbadee itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda Walaabuu, Aradnaa Bulluq, Dalloo Mannaa, Guuraa Daamulee, Barbaree fi Gooroo dabalatee aanutii 6tti hongeen kun mudateeraa jiran godina isaanii keessatti. Rakkoo nama balaan hongee kanaan ga'e wal qabatee namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 100,000 fi 9,000 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 74ti. Kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira naannoo Somaaliitii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa taasifamaa tureen uummanni gara 33 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 200,000 fi 63 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaalu jechuudha. Akka obbo Wandimmaageen jedhanitti Baalee keessa qofaa namoota 400 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 90,000 gad ta'an qofaaf gargaarsi argamee jedhu hagayoona. Kana malees akka obbo Wandimmaageen jedhanitti horiin manaa 9,000 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma Ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kan gaafachuudhaan jiraattota hongeen miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyi Mahammad Abbaa Gadaa Odaa Roobaati. Roobi ganna 3 baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee Bahaatti horsiise bulaa waan baay'atuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobee namni facaafatee horii lafa agarsiisee horii kana gabbisee jechuu baate rakkoon asee rakkoo herreega siyaa namni beekee himuu danda'u miti. Lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jirtaa qalbiin keenya qabeessa qalbii yaaddoo hamaa keessa jirra. Adde Aragnee Shaalamee hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati. Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma seekineetiin handee garaman warra IDP'dhaan deeggaraman warra hongeedhaan deeggaramanii fi warra idileedhaan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,885 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu. Maaliif tokko facaasaa waan silaa manaa qaban sanillee qonnaan bulaan maan xiqqee dandama qabatu suni gara facaasaatti baasee jira waan ta'eef kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uu isaati jechuudha. Akka Adde Aragnee jettutti Baalee Bahaa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiliyoonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 fi 50,000 ta'aniif gargaarsi taasifamuu dubbatte. Garuu kan 100,000 akka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin dhiyaanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an koomishiniin ittisa balaa naannochaa namootni miiliyoona 3.2 tilmaaman rakkoo kanaan wal qabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa. Amma immoo qophii ispoortii wixata darbe Bafaqaaduu Morodaanuu qopheesse irra deebi'uun isin dhageessifna. Fiigichi maaraatoonii Riilee Itoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaalaa Jijjigaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti waldorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabaman atileetota 84. Dhumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa tokkoffaa yommuu bahu, gareen elektiriksii Itoophiyaa lammaffaa, gareen poolisii Oromiyaa sadaffaa, gareen ittisa biyyaa afuraffaa, gareen Ikaaskoo shanaffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa ja'affaa ba'uu isaanii gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin Ministeerri Aadaa fi Ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4ffaadhaa fi torban darbe keessa taasisee jira. Istaadiyoomii Hawaasaatti dorgommii guyyoottaniif taasifame kanaan warqee 7, birrii 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa tokkoffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa lammaffaa, naannoon Sidaamaa sadaffaa, Finfinneen 4ffaa ba'aniiru. Dorgommii kanarratti naannoleen kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaangulii hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaalaa Se'uul keessatti waldorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itoophiyaa itti milkaa'aniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 43 tokkoffaa bahuudhaan kan mo'e lammii Itoophiyaa Moosaniit Garramoo yommuu ta'u, sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaa fi rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 12 Moosanitti aanee kan lammaffaa ba'e atileetii Itoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil sadaffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa bahaniiru. Moosaniit Garramoo maaraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaate ittuu hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa in yaadatama. Waldorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chilimoo Meelii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 4 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 12 xumuruudhaan lammaffaa baateetti. Waggaa 7 dura maaraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa bahuudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazakistaan magaalaa Duushaanbee keessatti waldorgommii fiigichaa walakkaa maaraatoonii taasifameen dubartootaan atileet Baqqaluu Abbabee tokkoffaa yommuu baatu, dhiiraan immoo Girmaa Xilaawun lammaffaa ba'ee jira.
Maraatoonii guddicha guyyaa har'aa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamaa jiruun duratti sanbata dheengaddaa magaalaa Booston keessatti waldorgommiin fiigichaa daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaan dubartootaan lammiin Itiyoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan daqiiqaa 14 fi sekoondii 49 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Erga jalqabame waggaa 126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaala Booston asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kana irratti namoonni 28 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, waldorgommii atileetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivaan Chibeet sa'aatii 2 daqiiqaa 6 fi sekoondii 51 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Lalisaa Deessisaa, Birhaanuu Laggasee, Lammii Birhaanuu, Siisaay Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u, dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maraatoonii Booston namni tokkoffaa ba'ee moo'ee badhaasa doolaarii 100,000 fi 50,000 kan argatu yommuu ta'u, lammaffaan 75,000, sadaffaan 40,000 argatu. Atileetiin rikoordii bakkichaa fooyyesse immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akka waliigalatti doolaarii 800,000 fi 79,000 fi 100 kan qopheesse maraatooniin Booston waggoottan 35 darban keessatti doolaara miliyoonii 20 warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atileetiksii Booston beeksiseera. Hordoftoota keenya waldorgommii dubartootaa Booston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pirees Jeef Chirchir sa'aatii 2 fi daqiiqaa 21 fi sekoondii 2 tokkoffaa baateetti, lammiin Itoophiyaa Abaabayil Yeshaanoo immoo sekoondii 4 durfamtee lammaffaa baateetti. Kalama sadi afuri karaa dheeraa miila muuri. Kalama sadi afuri maaraatoonii kattaa muuri. Kalama sadi afuri mirga goorii biitaa goori. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa dhalattoota Tigraay 1,300 ta'an naannoo Affaariif Finfinnee keessaa qabamanii bulchiinsa naannoo Kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Wachaamoo keessatti hidhamanii turan gallakkifamaa jiraachuu isaanii ilaalchisee gabaasa waa'illi keenya sagantaa Tigirinya Gabra Mahdin gabaasa inni qindeesse jaallannee dhiyeessa. Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan koonistirakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaarra jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar Miillee irratti namoota kabiraarraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera. Kaayyoo shuguruu manaan yoo xayyaana yoo naguruu ላይ ካሉ አውሰለተ ለኢትዮጵያ በረሃ ተፈደርና አምኪናውሽ maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti gammoojjii keessatti guyyaa 3 konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaatota 9 bulchiisa Kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa ka jiru damee qorannoo qonnaa ka Yuunivarsiitii Waachaamotti adoolessa 12 bara 2013 kaasee hanga bitootessa 4 bara 2014tti nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan. Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii 9 booda hiikamuu isaanii ka dubbatan hidhamtoonni kun laftitti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akkan turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa 9 marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immaniif dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan Marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti mamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe. Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa ka Tigraay waan ta'eef qofa kanuma. Afaan Tigree waan dubbannuuf maqaan keenya Gabra Maariyaam Gabra Egzaabeer ka jiru waan ta'eef malee waan tokko nurratti hin argine.
Awutoobisii keessaa kanneen waraqaa eenyummaa Amaaraa Affaar qaban nurraa adda baasanii isaaniin konkolaataa biraan geggeessan. Dullaan nutumu ani dhalli namaa akkanatti gaafa tumamu argeen beeku. Baay'ee nama gaddisiisa. Lubbuun namootaa darbuu dhiisuun isaayyuu gargaarsa waaqayyootiin malee reebichi isaanii hamaa ture. Kanneen hidhaa keessa turan kana keessaa 130 dubartoota ta'uu fi dubartiin ulfaa fi kan daa'ima waggaa 2 qabanis haadholiin keessa akka jiran ibsameera. Hilfii Asaffaa Hadaraa Saawud Arabiyaa keessatti baatii 2 ega hidhamtee booda biyya isheetti deebite. Haalan waan isaa hin beekneen Itoophiyaa keessattis hidhaatu na eeggatee jette. Namoota biroo waliin Tigraay deemuuf gama Afaariin ituu deemaa jirru Samaraa keessatti adoolessa 5 bara 2013 humnootiin nageenyaa ishee fi hiriyoota ishee halkan lafa ciisanii jiranitti dammaqsuudhaan waraqaa eenyummaa fi bilbila harka isaanii butanii gara bulchiisa naannoo kibbaatti nu geessan jette. Dubartoonni 3 mana hidhaa keessatti da'uu isaanii 2 immoo da'umsatti dhiyaataniitu jiranii hidhaa ba'uu isaanii dubbatte. Haala mana hidhaa sana keessaa ennaa dubbattu. Kun koodiyoon ችግር ኦምና ወላ መጀመሪያ በተቀነቀኒ ነቀኒ በቀሙ አጀምሮ ከውሰይለና ጠፈ በሹ ቢጭንቄ ቢንዴሽና jalqaba isin rakkoo waan hin qabneef jecha ni baatuu nuun jechaa turanii garuu nutumuu jalqaban namoonni miliqanii badu dhiphuu fi dhukkuba keessa turre namni hedduun dhukkuba sombaan qabameera. Namni dhukkubsate yeroo deemee ilaalamu dhukkuba sombaatu si qabee jedhuun wallaansa fayyaa dhabuun dhiiraa fi dubartiin tokko du'aniiru. Bitootessa 4 bara 2014 lafatti hidhamanii turanirraa awutoobisa 17 fe'anii ennaa nu baasan eessa akka nu geessan nutti himne dhumarratti buufata awutoobisii Finfinnee naannoo Qaallittii jiruutti nu gadhiisan jedhu marasaan dhumarratti. ummataaf dhaamsan qabaa jedha. Awwaacha mutaasirna zinarraa shan sadaffayitiin naabshaan hamsan qabsoo dittamallatiyya. Waachamuu keessatti kanneen dhabnee turre 1,300 keessaa 1,000 ol kanneen ta'an Saawud Arabiyaa irraa deebi'an. Biyya ormaa keessatti akkasitti dararamaa turanii biyya ofii keessatti akkas yennaa rakkatan uummanni maaliif sagalee isaan dhageessisu maal balleessan? Dula waraanaa keessatti utuu jeequu galaatuu dabarsuu meeshaatuu kennuu namni qabame hin jiru. Isaan kun namoota nagaa hojjetanii bulani. Dhimma kana laalchisee deebii koomishina mirga namoomaa kan Itoophiyaa itti gaafatamaa quunnamtii koomishinichaa koomishinara koomishinii poolisii federaalaa itti gaafatamaa quunnamtii kan koomishina poolisii federaalaa dubbi himaa ministeera haqaaf kan bilbilame ta'us deebiin hin argamne. Amnesty International dabalatee kanneen mirga namoomaaf falman dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee fi naannolee kabiroo keessa walitti qabuun akka fedhanitti hidhaa akka jiran ibsaa turan. Austraaliyaa, Kanaadaa, Denmark, The Netherlands, Briteenii fi Ameerikaan ibsa baatii muddee darbe baasaniin mootummaan Itoophiyaa hidhaa eenyummaa hundee godhatee fi himannaan irratti hin dhiyaanne gaggeessaa jiraachuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii turan. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhalattoota Tigraay ta'uu isaaniin kan hidhaman hin jiran jechaa akka ture waahilli keenya afaan Tigree Gabramadin gabaasee jira. Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warraaqsi Dimokiraatawaa Uummata Gumuz yookaan Gohidiin dhukaasa mootummaan humnoota isaa irratti banee ture sanbata darbee jalqabee dhaabbachuusaa beeksiseera. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz immoo tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroodhaaf dhaabne adeemsa araaraa jalqabe itti fufsiisuuf jedha. Naakur Malkaa torban dabarsine keessa gabaasa nu ergee ture kunoo. Naannoo Beenishaangul godina Matakkal keessa hidhattoota socho'an irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 1 hanga eebila 7tti dhukaasni banameera. Dhukaasni nurratti banameera kan jedhanii turanis ta'u erga torban darbee guyyaa sanbataarraa jalqabee guyyoota darban 4 keessatti sagalee dhukaasaa akka hin dhageenye dura ta'an warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz obbo Giraany Guddataa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gara nagaatti dhufaa jiru ta'ee maaliif akka dhukaasa dhaaban hin beekne qaama gararraati
dhukaasni akka dhaabbatuuf ajajnis kennamee ta'uu mala. Erga sanbata xiqqaa darbee hanga har'aatti dhukaasni banamee hin jiru. Akka dhukaasni hin jirre hidhattootnis bilbilanii natti himanii jiru. Dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira jechuun dubbatan. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi Guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabame milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana durumaanuu kan dhukaasni nurratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababaa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. እኛ አሁንም ቢሆን ተኩስ መክፈት አንፈልግም. Nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna. Marii naga qabeessa barbaanna. Mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jennetti hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humnootni naga eegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokkoyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Kaamaashii keessatti hidhattoota Guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni Guudeen taasisanii jechuun dubbatu. Obbo Mallasan gama Guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara Matakkal deemuun akka isaan rakkise kan dura ta'an Guudeen dubbataniif obbo Mallasan deebii qabu. Guudeen አመራሮችና ሊቀመንበሮቹ ሙሉ በሙሉ ወደ መተከል geggeessitootni Guudeen araara Kamaashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan Matakkalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii wajjinuu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawaa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhaga'amnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraany gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemuu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni Guudeen kanneen biroos gara magaalaa Gilgal Balas bakka araarritti adeemsifamutti akka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaarraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraany. የጠየቅነው አመራሮቻችንና አጠቃላይ ምሁራን የሚባሉ geggeessitootaa fi beektotni keenya Matakkaliif Asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddu galeessaa keenya keessaa kan aanolee Gubaa, Manduraa fi Bulan hanga har'aatti ni hiikamne. Yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan. Obbo Mallasan komii obbo Giraanyiif deebii kennanii jiru. ሌሎቹ የሚፈቱበትን ሁኔታ በቀጣይ seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni Guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti waggoota 3 darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kan 100,000 lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'uu namoota lubbuun olaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota Guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Matakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Guyyoota darbaniif lola Yukireeniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embasii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiranii jiran. Namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan oduu dhagahanii waamichatti hirmaachuuf ragaa qabatanii akka dhiyaatan dubbatan. Embasiin Raashaa lammiiwwan Itoophiyaa biyya isaanii waliin dhaabachuu galateeffate garuu fo'annaan loltummaa geggeessame hin jiru jedhee jira. Galmoo Daawit kaleessa bakka embasicha Raashaa Finfinnee jirutti qaamaan argamuun gabaasa qindeesse qaba. oduun embaasiin Raashaa Finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba himaalee hawaasaa dhaga'amees lammiileen Itoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmee hiriirarra jiru. Har'as as magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti kan argamu embaasii Raashaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriirarra turani. Fallaqa Gabra Kidaan jiraata magaalaa Finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka.
እንግዲህ አሁን እንትን ያለው የቀድሞ ወታደሮች ነን። ስራ ፍለጋ ስራ ማግኘት ስላልቻለን አሁን እዚህ በራሻ ኤምባሲ ይቀጥራል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክመንታችን ይዘን መተናል። አከዚ ለፈለቀን ኤጋኑቲ ሉልቶተ ዱራኒቲ ኤምባሲ ራሺያ namoota filaa jira jecha dhageenye galmee keenya finnee dhufneerra. Anis galmee koo kan itti raayyaa ittisa biyyaa keessaa ganna 10 tajaajilee fi waraqaa ragaa qulqullinaa koo qabadhee dhufeera. Ali jira jedhu. Ali immoo dhumeeraa jedhu. Ilma olii fi gadi nu gochaa jiru jechuun dubbata. Fallaqeen ga'eessa ganna 50maati. Hojii dhabeen gara kana dhufee kan jedhu guyyoota 3 asitti deddeebi'us galmaa'uuf haga yoonaa naaf hin milkoofne jedha. ያው ወታደሮች ብዙ ጓደኞች አሉኝ እነሱ በነገሩኝ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንትን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። akkas jedhamas fallaqeen ani oduu kana hiriyoota koo raayyaa ta'an irraan dhaga'e egaa amma dhufeera har'aaf nami guuteera ta'us immoo boruus deebi'een dhufa ali nama 16,000 ali immoo nama 30,000 barbaadamaa jedhu wanni beekamu hin jiru garuu nama ni argita nus akkuma namni ta'e taanaa jennee dhufne gulantaan isaa immoo warra miseensa raayyaa ittisa biyyaa turee fi waraqaa eenyummaa gandaa qabu jedhu. Egaa abdiin koos yachi danda'amnaan deemu hafnaanis asuma jiraachuudha jechuun dubbata. Dargaggoota yeroo simee jiraata naannoo qabbanaati waan gidduu kana ኤምባሲ ራሺያ duratti argaa ture akkasitti ibsa. እኛም እዛው አካባቢ ነን እንደውም እኛ እዛው ሰፈሩ ነን አልሰማንም ነገሩ ካለ አካባቢ አብዛኛው ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናምን ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሺያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር። akkas jedha Teerros nuti jiraata naannoo kanaa taane homaatu hin nageenye namoonni kunneen dhufanii wal dhiibbaan loltuu raashiyaa taana waan jedhuun galmaa turan galmeen kun erga jalqabee gara guyyaa 10 wayiiti warri dhufu kun galmee harkaa qabu kana taajjabaa turre baay'een isaanis dargaggootadha lola eertiraa waliin irratti warra hirmaatanatti fakkaatu baay'eedha lakkoofsi isaanii hiriirruu haga mana barnootaa cinaa imbaasichaa jiru gahaa ture keessaa nama isaan keessummeessu arguu baannus garuu galmee yoo galchan eegduu yoo isaan keessummeessu agarra al takka namni faranjiin takka ba'ee fitneerraa deemaa jechaanii ture jechuun dubbata. Teerros ofiif akka hin galmoofne hime namni biyya isaa dhiise akkasitti lola alagaaf kaachuun sirrii miti jedhee qeeqe. Imbaasiin raashiyaa Finfinnee jiru hiriirri jiraachuu hime wanni kun garuu loltoota Itoophiyaa qarshiin qacaruuf akka jedhame miti jedhe. Maariyaa Charnukiina dubbiimtuu imbaasii raashiyaa Finfinnee jiruuti. So the queue that our Russian embassy compound is just the queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite very good relations with Ethiopia and akkas jetti hiriirri kun hiriira deeggarsaa lammiileen Itoophiyaa gochaa jiranidha. Sababni isaa Raashiyaa fi Itoophiyaan michooma gaarii qabu. Raashiyaan jaarmaya mootummootaatti Itoophiyaa cinaa biyya dhaabbatteedha. Namoonni baay'een kanaaf bifa garagaraan galateeffataa turanii jiran. Garuu dhiyeenya oduu loltuu Itoophiyaadhaa walitti qabaa jirtu jedhu sirri miti. Warri kun deeggarsaaf galmee fudhatanii dhufan loltuu biyya kanaa walitti qabuunis ergama imbaasii keenyaa miti jechuun dubbatti. Maariyaan lammiileen Itoophiyaa erga weerarri Yuukireen jalqabee bilbilaan iimeelii fi qaamaan deeggarsa biyya keenyaaf qaban ibsaa turan jettee wanti kunis ji'oottan lamaan darbaniif kan ta'aa ture jechuun VOA'tti himte. Imbaasii Yuukireen kan Finfinnee jirus dhimma kanarratti deebii akka kennuuf gaafatamee ture. Kanaanis qondaalli imbaasichaa takka kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene imbaasii Yuukireen Itoophiyaa keessa jiru dhimma kanarratti yaada kennuu hin qabu jechaan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa. mootummaan Itoophiyaa ibsa embasii Raashaa kan Finfinneen kenname dhimma loltoota humnootii Raashaaf fo'achuu jedhe ilaalchisee ba'e simatee jira. Iyyata filachuu loltootaa akka hin simannillee beeksiseera. Waliigaltee Veenaa kan bara 1961 kan hariiroo dippiloomaasummaa ilaalchisee jirullee kakabaju ta'uu ibsee jira. Embasiin Raashaa kan Finfinnee jirullee gama iimeelii akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa qaamaan argamuudhaan michummaa biyyoota lamaan gidduu jiruuf deeggarsa qaban mul'isuu isaanii galateeffateera. mootummaan Itoophiyaas deeggarsa Raashaaf qabu galateeffate waraanni Raashaa itti gaafatama itti kenname ba'uuf dandeettii gahaa qabaa jedhee jira. raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin